السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو تيا هراتنا وليف سير قدا ينوف شيكان إمام من توبا خيستي نما إسلامي ساجران إمام من نو مسجد الدارة سنرتي إن شاء الله واجد شبر باديتي ونجد شبر بادي هرا أسو صلاة الظهر تك صلاة نوتي نمني تكنا درا دابتاني صلاة سفين درتي صلاة الجرتو guutuun salaata guutuudha qabatanii jiranii ni salaammatan ogguu imaamni salaammate takka keessaa ol ni ka'e raka'aa 3 salaate. Ani salaata san raka'aa 2 na dabaree ture 2tti guuttadhee ogguunti guuttadhee ka'u inni raka'aa 3 salaatee salaamtaa baay'ee nama hedduu ajaa'ibe anillee salaata keessa tashwiisha na godhe. Eegas booda gabbahee ala kophee kaayyate alatti qabee salaamadheeni maqaan kee eenyu jedheeni na hime maqaa isaa. Salaata raka'aa meeqa salaatti jennaan guutummaan salaate 3 salaate naan jeessa guutummaan salaate jechuu isaati inni akka isaatti jennaani bar namni saffii ati keessa jirtu keessa jiru hundi salaamataa baay'isi qofaatiitu akkasii salaatu jira heddummeesse maaliif hin jeeniin akkasii jedhee ati maqaan keenya akkasii hin beektu salaata dhiyeenya islaaman turre hin jeen eeji baatii sommanaa keessan islaamee jedhe sommana irraa ila guyyaa irratti silawaa hedduu baru qaba. Wanni jechuu barbaade warri onlaayinii irraallee nama yeroo islaamesse nama barsiisu itti godhu jira. Warri Itoophiyaa keessaa masjiidatti guyyaa Jumaataa shaadaa nama qabsiiftan san eessa kaayuu jirtanii maalitti jiraa namni salaata kan beekne akkasitti kataa'u suni dhiiroo maali akkanatti ni bareedaa laata silaa ifii yaamtanii takka barbaaddanii takka nama gootanii fi qabsiiftanii shaadaa takkitti immoo kan of hojjechiisuudha. Sambar inni duraanuu beekee dhufe inni rabbiin malee rabbiin biraan jiru jechuu beekee dhufe arrabumaan jechiisuu malee qalbiidhaan dhugumsee dhufeemi saniimi san ifii isaatiif uyyuu eega inni beekee dhufe akkaataa xiqqaatu waan salaataa barsiisuun nurraa eegama isinirraa eegama jeeti namni nama islaamee of biraa qabdanu rabbiin akka isin gaafachuu taa'u. Callistanii akka inni itti salaatu solaaltan of akka itti calliftan baatii meeqa xiqqasho namatti ulfaata mee inshallah